Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya oolmaa mana murtii guyyaa har'aatiin dhimma haqaa biyya keenyaa ilaalchisuun obbo Jawaar Mohaammed dhaddacha irratti abbootii murtii fi abbaa alangaatiin maal jedhe manneen murtii biyyattii dhiibbaa fi loogii mootummaa biyya bulchaa jiru irraa bilisa ta'uu dhabuu isaaniitiin waan obbo Jawaar Mohaammed dhaddacha irratti dubbate isiniif dhiyeessina nu hordofaa. Asitti dhimma dhuunfaa keenyaa qofaa miti waa'ee sirna haqaa biyya kanaatu nu yaaddessa. Kanaaf yoo dubbannu abbaa murtii qofaaf hin dubbadhu mana hojii abbaa alangaa biyyattii keessatti nama lammaffaatu as jira isaanis dabalatee jechuudha. Sirni haqaa biyyattii harka paartii aangoo qabutti kufee jira siyaasa isaaniitu kuffise. Kana isaan hubachiisuun barbaada. Ragaan giddoo yookiin maggaarraja duubaan dhagamaa jirus badii qabaannee osoo hin taane rakkoodhuma siyaasaa kana kan mul'isu agarsiiftuu guddoodha. Har'allee ragaa tokko hambisuun isaanii dheengaddas ragoota furdhiisuun isaanii kanuma mirkaneessa. Waan hawwatu kana hidhamuu sodaaf hin jedhu sirni haqaa akka dhimma keenya kanaaf sirratu qofaaf miti dhalootaaf dubbanna malee aarsaa kamuu fudhachuuf murteesseen itti seene hidhaan inumaa salphaadha. Kaayyoon itti amanee mirga ummata kiyyaatiif du'uufillee an qophiidha. Ammuma kana yoon du'e hin gaabbu kokkolfaan du'a. Wanni watwaatuuf garuu sirni haqaa biyya kanaa hundee irraa akka fooyya'uufidha. Mana murtii impaayera kanatti waggaa 40 dura waan hogganootaa fi bu'uureessitoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwatame ture yaadadha. Ajajaa dhibbaa Maamuu Mazammir kan leenjii loltummaa nugusichaa keessatti ga'umsa olaanaan eebbifame faan yaadadha. Har'as ilmaan isaanii irratti sanumatu adeemaa jira. Kun ammoo fafa guddaadha. Garaagarummaa siyaasaa mana murtii fidanii siyaasa sirna haqaa miidhuu yoo taate malee faayidaa takkallee hin qabu. Dubbiin inumaa akka hammaatu godha malee biyyattis ni diiga ammayyuu argaa jirra. Amantaa sabni kun mana murtii irraa qabus guutuutti balleessa. Nan yaadadha. Muummichi ministeeraa ammaa kun waggoota 27 darban heeraa fi seera cabsidee uummata mirga isaa gaafate shorokkeessaa turre jedhanii ifatti badii sirnichaa amananii turan. Ammas hojii baroota 27 sanitu irra deddeebi'amaa jira. Ani wanti kun karaa mana murtiitiin isin hin baasuun jedha. Mana murtii dhiisaatii yeroo fi humna abbootii seeraa fi abukaatota hin qisaasina. Hanga feetan nu hidha. Gaafa isinitti tole nu hiika. Feetan ammoo nu fannisa. Maqaa seeraa fi sirna haqaa garuu hin xureessinaa jechuun fedha. Galatooma jechuun obbo Jawaar Mohaammed dubbii isaa kan dhaddacha gubbatti taasise goolabe.